Yuya akkam nagaa jirtu hordoftoonni yeroo isaan tuubii nageenya koo bakka jirtan isin akka barreessaniin jedha. Har'a kunoo akkasitti fataa jennee jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko gammachuu qaba jedhee yaada maatiin kun hundumtuu yeroo darbeen maal keessa akka dabarre maal akka jiru isin hundumtuu ni beektanii wanta taasifamaa ture hedduu tokko beektan jedhee yaada. Har'a immoo kunoo haala kanaan jechaadha maatiin kun gammadanii jiranii. Waan jiru hundumayyuu yaadallee isaan irraa liqee baltan yaadaa hordoftoota koo kanaa achitti nageenya akkasitti jira. Muca'uu kanallee nu eebbisaa akkasii waaqayyo nagaan nu hiiku jaarsi kan mataan aarri kan garaan aarri jedha waan ta'eef jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf kunoo haadha maazariin isaanillee nu bira jiranii maazariin urjii jechaadha miti. Kanaaf atilleen har'a fataa itti hirkisidhaa gammachuu akka qabda. Kanaaf yaada urjii irrallee ta'ee haadha urjii irrallee ta'ee jechaadha yaada irraa fuunee maal akka itti dhagahame yaada kana immoo isaan dabarseera miidhagina isaa irraa immoo dheenaa haadha urjii isin dabarsee jira haadha urjii wajjin taa'ame takka. Akkam nagaa jirtu ijoollee koo akkam nagaa jirtanii kaleessallee aaratan tureeyyuu warra immoo dasna jedhe ijoolleen kiyyata sabasabdee ol baranii ammallee kin ollaa ta'anii waan ollaa taasise ammallee shillee nagaan naa hiiku amma kinoo laalii ollaan naa tasabasabe amma kinoo itirrillee naa tasabasabe amma shiin kinoo nagaanii ammallee nagaan naa araaramanii mana shii jirti ammallee rabbi galannaa ga'u ammallee waaqni nagaan naa hiiku isin ammallee nan galateeffadha ammallee isallee nan galateeffadha na araaramee jira kunoo ammallee waaqa galannaa ga'u shillee nagaan naa hiiku gammadee jira. Ijaalee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya har'a akkuma agartanii akkanatti yeroo isaan sarpiraayizii na godhee jira araaramnee jirra kaleessa akkasitti rukuteen tureeyyuu amma immoo akkanatti araaramnee jirra baay'ee na gammachiise amma immoo rabbi daa'ima keenya waasaa qabu nagaan na deebisee nagaan na hammachiisu jedha galatoomaa jedha. Oke, obboleessi kiyyaas kinoon bira jira gammachuun itti dhaga'ame immoo inni isiniif ibsame. Waaqayyo isin haa ta'u har'a baay'een gammadee kan obboleessi keenya yeroo isaan baay'ee sarpiraayizii godhee jira. Kanaan duras illee akkuma ilaaltan kana haala hedduu keessaa fi bu'aawee adda addaa keessa dhufanii jarri lamaan kun kinoo asitti urjiis akkuma ilaaltan urjiis warratti galtee maattis galtee kinoo hundumtuu har'a waaqayyoo fi galanni isaaf haa ta'u. Kinoo hundumtuu har'a gammachuudhaan jira maazariinis faazariinis ijoollee ollaa firoonillee oolmaan jiran isinillee baay'ee galatamaan jedha waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ittuma fufnalleen qophiin kun ittuma fufaanuma wajjin jiraadha. Tola hordoftoonni keenya dhugaa dubbachuudhaaf ani gammachuu guddaa natti dhagahamee jira. Gammachuun keenya maal kan jedhu amma oduun baay'ee dheeraa harree ta'an waan ta'eef dhugaa kunoo haala kanaan jechaadha sirni kan xiqqaatte guddatte hin qabu waan ta'eef hedduu akkanatti gammadee jira kunoo ollaan martii hiriyoottan urjiiti isaanii afaan oromoo beekuu baatanis afaan beekaniin shaa godhanii jechaadha gammachuu isaanii akkasiin ibsan abdii isaan irraa qaba jedhee yaada kanaaf jechaadha nuyi kunoo haala kanaan sapiraayisii adda anuu hin beeku jechuun nan danda'a dhugaa waaqaa garuu sapiraayisumaan jedheetumaan haala kanaan urjii kan affeerre jechuudha. So kunoo haala kanaan dhugaa manni kunoo akkatti bareedee akkasitti faa jedhee narri fadhe dhugaa waaqa miira footoo jechuun dadhabee hedduu takka gammadee isaanis habara kanaan ulfaa qabuudha galatoomaa isaanis yaada qaban gammachuu qaban haa ibsatanii jira gara isaanii dabarsee jira ishiin reenya qabu. በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን እድል ስላገኘው እኔ ለኡርጂ እህት ነኝ በጣም ከፍቶኝ ነበረ አሁን ግን ስለታረቁና ሰርፕራይዝ ስላደረጋት የሩሰን በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ የበለጠ ደግሞ በሰላም ልጇን ወልዳ አቅፋ ማየት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ለዛ ያብቃሽ እላለሁ እህቴ መልካም ምኞቴን እመኝላችኋለሁ hordoftoota keenya viidiyoon amma dhumaa akka daawwatan abdii irraa qabna ammoo gara hiittanii siin dabarsaa itti kaa'u እሺ ሜልቴል ይባላል እና ደስ ብሎኛል ይሄን ፕሮግራም ስለተሳተፍኩ አመሰግናለሁ እና እህቴ በሰላም ወደሽ ልትሽል ልታጥፊ በሰላም እግዚአብሔር ይርዳሽ
እና አመሰግናለሁ። ያጥሩ ፋክስ ማሽኛል አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። baay'ee kanuma kaa hundumattuu walumaa galatti isinis nagaan ta'a bakka jirtanii nageenyi keenya isin akka ta'u hin jenna viidiyoo kana amma maalitti proogiraamni kun jechaadha fiixee isaa maal akka ta'e akka daawwattan abdii irraa qabnan wajjin ta'a isin hin jennu. Musik ilmu pun dicatat. Kalau kamu bikin nanti nak kerja, no anak bikin. Mata selore jam. Bikin. Ada mau berapa penasaran? Macam. Bakar mereka sekarang sudah sakit, koyak. Sakit mungkin berapa? Sekarang mereka cuma dapat sana. Cuma dapat cip, telepon.